Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtanii jaalatamtoota hordoftoota Reedii Aadam. Akkami fayyaa keessanii nageenyi badhaadha. Isiniin jecha akkuma kaleessa isiniin jedhee keessummaa kiyya qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Please share waliif godhaa, invite waliif godhaa. Keessummaa qofaa miti hojii isaas qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Tokkichi ilma Oromoodha. Hojii nu boonsuu fi waan gaarii qabatee nuuf dhiyaate. Kalaqa addaati asuma biyya Kaayiroo jiree biyya baqaa kana keessatti hojii sila namni hiyyaanne tokko kalquudhaan nu argisiisuuf deema jechuudha. Kaleessa isiniif deedhee waadaa isiniif galee ture. Har'a kuloo kalaqa isaatiif hojii isaatiif isas qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Namoonni 70 irra jirtan kun sheer godhaataniin namoota 700 miliyoona 7 akka yaamtan abdii qaba. Hojiin kun hojii diinaa osoo hin taane hojii ilma Oromoo ilma Abbaa Gadaati. Ilma Abbaa Gadaatu hojii kana qabatee isiniif dhiyaate gosoota xiyyaaraa 4 ta'an qabatee isinii dhiyaateera. Yeroo ammaa kanatti innis asuma na cinatti argama. Isa isinii baasuuf yookaan immoo xiyyaaricha illee isin argisiisuun dursa namoota hin argin biraan akka geettan abdiin qaba. Anis namoota beekurratti sheer godhaa jira. Waan hedduu nama boonsuudha. Yoom waa'ee xiyyaaraa qofaree akkuma kaleessa isiniin jedhessanii namni kun faaya manaatillee hojjechuudhaan hedduu beekama. Akka tasaa ta'e viidiyoo isinii maxxansuuf ture garuu dursee isa isinii dhiyeessa ka jedhu waan karoora qabuuf isa isiniif dhiyeesse jechuudha. Dhiifama harkaa waa dalagaa isiniin haasaara. Dhiifama isiniin jedha. Dhiifama. Waalaikum salaam warroonni salaamota nagaa fattan hundi keessanuu. Anis salaam isiniin jee. Oke, ilmaan Oromoo jirra jirtanii akkami? Soomni, alaamanni, sa'aanamni isin nagee qaba? Dhiyeessi rakkoon qabu ati yookaan isaan? Isaanii dhiyeessi bakka rakkoon qabu haasa'eetiniin ergasii booda onnoodha. Fidi mucaa warroonni jettan na bira jira. Mucaanis na bira, meeshaanis na bira. Isiniif dhiyaasee jira jechuudha. Waadaadha sobuun hin barbaachisu. Namoota hedduutu guyyaa kaleessaa dubbiin kun sobaa. Isinu sobdan dhugaanatti fakkaanne haga dhiyeessitee nuuf iddutti jettan har'a garuu kuloo qabadhee isiniif dhiyaadheera. Abbaan fardis kuloo meedanis kuloo akkamitti akka nu dalage inni eenyu akka ta'e of nu barsiisee jechuudha. Hojii isaatii fi wantoota qabatee nuuf dhiyaate cufaa nu argisiisaa. Namoonni 300 kun sheer waliif godha ammas hin geenne sheer maaliif hojiin kun hojii kalaqaati. Namni tokko waan biraa dhiisi akkaataa itti nyaatu yoo kalaqe dandeettii sanitti fayyadamee addunyaadhaaf fakkeenya ta'ee jechuudha. Sinigalee fakkeenya ta'ee jechuudha. Kanaafuu inni dargaggeessa akkanaaf isinii kana fakkeenya guddaa ta'e keessattuu biyya baqaa keessa taa'ee biyya dimokiraasii hin qabne keessatti taa'ee odoo biyya abbaa ofii ta'e biyya abbaa ofiitti waa hunda argata. Jireenya baqaa kana keessatti garuu inni bu'aa bayii hedduu bahee meeshaa kana dhiyeessee garaagara naa walitti fidee kamtu kamiin socho'aa akkamitti deemaa kan jedhu nuuf dhiyeesse jechuudha. Namni kun amma dura nama dirree xiyyaara keessa hojjete osoo hin ta'in nama barumsa idilee barate dhuunfamatti akkasumatti malee nama duraan muuxannoo achii fudhatee asitti argisiisee miti. Kalaqa sammuu isaati kun amma ofii isaatti waan kana hin dalagaa hin yaala jedhee yaale. Yaaluu qofa osoo hin ta'in itti milkaa'ee jira jechuudha guyyaa har'a. Hedduu gammachuu uummata Oromooti. Har'aaf ofii isaatiif kalaqa kana kalqe malee bor ilmaan Oromooti fi anaafsii fakkeenya guddaa ta'e addunyaatti Oromoon tun akka beekamtu nu taasisee jechuudha. Fakkeenya xiyyaara kana yeroo addunyaa irratti fudhatama qabaatee fi dabarsaniif akka alaabaa Oromootiin ta'u abdii qabna. Akka biyyoota faranjii san booyingii isa jedhamu san inni immoo akka Oromiyaa airport yookaan immoo Oromiyaa port jedheetiin moggaasu abdii irraa qabna. Abdii guddaa irraa qabna jechuudha. Nuti ilmaan Oromoo hawwiin keenya yeroo hedduu xiyyaara biyya keenyatti alaabaa uummata Oromootiin maan taane maaliin maan taane jenna. Yoo garuu ilma Oromoo keenya kun itti nu milkeessee nutis duuba dhaabannee isa jajjabeessinee jenne I am sure alaabaa uummata Oromoo gaafii tokko malee abbaa kalqaa waan ta'eef irratti nu hojje amma yaalii isaati irratti alaabaa uummata Oromootiin hojjete. Yaalii isaati irratti alaabaa abbaa gadaa jira. Alaabaa adda bilisummaa uummata Oromoo jira. Waan hedduu nama dinquudha jechuudha. Keessummaa kiyyaa qabadhee isiniif dhufe kanaan wal isin barsiisuuf ammas sheer xiqqoo godhaa sheer godhaa. Namoonni tokko ammas hin amanne natti fakkaate garaan isaa hin amanne natti fakkaate maayat maaman no jetti mire jarri kenna amara kadursun
Inna wanta ganaa dinqisiifatuuf deemtan ajiiba jechuuf deemtan jechuudha. Anuyyuu yeroo hedduu fira deddeebi'ee ilaalee hedduu ajaa'ibsiifadhe abjuunatti fakkaate waan hirribaa ka'u see of dhadhaa ture fuula kana keessa akkatti garagaran maaliif ree namatti fakkaatu dhugaadha. Rakkoo wayii qabna ummanni keenya kuni akka waan kalqee hin dandeenye tokko wayyaama guyyaa kaleessaa maal jee kaleessuma wajjoollee akkamitti taana kana danda'a naan jedhe. Inni rakkoon isaa maali ilaalchuma namni kararra deemu san nama qaba malee ilaalcha inni sammuu isaa hin beeku jechuudha. Wal cabsuu osoo hin ta'in amma wal jajjabeessuudha dubbiini. Kana waan ta'eef kallattimaan keessummicha kiyya isiniif dhiyeessa keessummaa kiyya wal isin barsiisee erga ka'ee booda mootu kallattiidhaan gara hojii isaatitti deemnee hojii isaa harkaan akkamitti akka hojjete maalirraa akka hojjete nu garsiisee itti deemne jechuudha. Keessummaa kiyya natti dhiyaadhu. Assalamu alaikum. Taa'e na fakkaadhu. Jirta akkam? Ashamaa ilmaan Oromoo keessummaan kiyya har'a abbaa kalaqa Oromoo xiyyaarota gosoota afur kalaqee isa kana maqaa isaa kallattimaan isuma gaafannaa eessatti akka dhalate eessa akka jiru baradha. Eenyu jedhamtaa eessarra dhufte? Okay, ani kan itti dhaladhee guddadhee magaalaa Boqqojjii naannawa godina Arsii aanaa Alemoo fi Bilbiloo magaalaa Boqqojjiitti dhaladhee guddadhee. Hayyee. Akkasuma mootuyyuu ammaataan iddoon jirru biyya baqaa Ijipti keessatti argamna. Hayyee. Kana undergrounding kiyya fakkaatu. Okay, asuma biyyumaan argamu kanatti Kaayiroo Ijiptitti argama namni kuni garuu mootu asitti argamu malee wanta adda nuun adda isa godhu nama yeroo hedduu waa'ee kalaqaa irratti dalagu. Mee ati biyya kana keessatti wantoota hedduu akka kalayte ani si argee jira. Wantoota kana kalaquudhaaf dursitee maaltu fakkeenya si ta'e maaltu si kakaase? Fakkeenya wanni na ta'e daktilee jecha Dr. Abiy yookiin Abiidhaatu fakkeenya guddaa na ta'e. Okay. Jechoota isaa keessaa yeroo baay'ee kan inni fayyadamu nuti ilmaan Oromoo sirba laaluuf yuutuubii seenuu malee kalaqa bira maaf hin dandeenyu maalii jecha jedhu yookiin qoosaa inni dubbii isaa irratti anaaf Oromoodha waa hojjechuu qaba. Kana kan jedhuuf waan kana kalaquu fi hojjechuu danda'eera. Okay, isa fakkeenya Dr. Abiy fakkeenya godhattee waan kana seentee jechuudha. Yaa Dr. Abiy. Okay, waan nama ajaa'ibsiisu dalagaan kun dalagaa waggaa tokko asitti karoorfamee jechuudha. Yaa. Ati xiyyaarota afurii amma asitti argaa jirru kana kalaquudha kan dandeesse waggaa tokko asitti jechuudha walumaa galatti. Exactly waggaa tokko asitti wanti kun kalaqamee erga inni hanga Amerika irraa deebi'ee dubbii kana dubbate gaafa Amboo irratti kwaasii taphataa turan lama pirezidaantii Oromiyaa lama wajjin dubbate gaafa san irraa eegalee wanti kana ani kan xiinsammuu kee keessa galuu danda'e. Okay, hedduu waan nama ajaa'ibsiisudha. Nama kalaqa kana kalaquudhaaf nama waggaa tokko keessatti waan kana gochuudha danda'e. Mee wanta kana gochuudhaaf erga Dr. Abiy fakkeenya siif ta'e ataka dhuunfaa keetiitti wantoonni jidduu kanas rakkise maaltu jira? Mudannoowwan si mudatan jira? Yaa mudannoodhaan hedduun kana mudatan jira. Yeroo meeshaa kana deemtee ati bittu maaliif gootaa maaliif barbaaddee akka biyyattii tanatti wanti kun eeyyamamaa miti. Biyya kana keessatti waan kana hojjechuu kan kee yoo kabee kan ta'e akka afaan warraatti ala naas masri waan jedhamtu nama hedduu irraa naa dhufe. So maatii kiyya keessaa ammoo waan kanatti hin seenini waan kanatti hin seenini wanti kun karaa biraatti si geessuu danda'a. Wanta jedhan hedduudha ture. Badarwee an waan kanas yoo hidhames hidhamee garuu kalaqa kana bakkaan gahuu qaba kan jedhuuf irratti abdii qabda jechuudha. Waan kana bakka kanaan gahu kiyya ammoo hedduu itti gammada uummata Oromootiif jedheetiin. Uummata Oromollee kiyyaa miti keessanii Oromoo. Ani keessanii wanti kunis keessanii kan jedhu abdii qaba. Mee wantoota hojjette kana irratti ati sodaa namaa osoo hin ilaallatiin hojjette kalaqa kana yeroo qalaytutti meeshaa amma ittiin kalayte kana hunda isaatu bakka tokko argatte moo biyyoota garaagaraatirraa si dhufe moo haala kamii walitti qabatuu dandeessa? Meetiriyaaliin kun jalqabarraa yoo kan kaasu ta'e meetiriyaalii kana argachuuf baay'ee taa'abee ture. Iddoo garaagaraati siisteema sammuutiin qofa kan an argadhe motoraaleen isaa wanta motora waan biraati. Motorri isa keessa jiru motora waan biraati. Pilaanisiin isarratti argamu pilaanisitii waan biraati. Kan namni waan biraarraa fayyadamu ani waan kanarraa fayyadame
Lamaffaa immoo IC isaatu jira, cable board IC isaatu jira. IC kun space-nitiin isaa hedduu waan baay'ee jabaatu. Wirlingi isaa kana immoo tuyyuu waan xiqqishoo kana duras wirlingi adda addaa waan qabuufin waan kana laalee iddootti rakkabu minus isaa NPA nitu jira, N29 nitu jira. Wantoolee kanneen space gochuu danda'e. Wantoota kanneen space gochuu danda'e. So kanneen eega rakkabee wanti kun motora kaasuu fi dhiibuu akka danda'u waan beekuuf waan kana meetiriyaalii kun baazarwee bakka tokkoon arganne. Mee amma yaaliiwwan hangammaa hojjettee gaafa milkooftu akka dhuunfaa gadeetti mee maal si dhagahame? Kophaa turte moo yeroo sanitti mudannoo yookaan dhageettii si dhagahame jira? Wanta kana ittiin milkaa'uu isaa beerteerta motora kana sochooftee deemee jira. Mee maal si dhagahame yeroo sanitti? So ani waan kana erga hanga inni kana duras meetiriyaalii waan kana yaalee abdii guddaa irraa qaba ture. So an ofii kiyyaaf osoo hin taane ofii kiyyaa bakkaan gahus dadhabus ilma kiyya bakkaan ni geessisa waan jedhu kaayyuu kana qaba. Har'a uummata Oromootiin anuu osoo ilma kiyya bira anuu bakka kanaan gahu kiyya hedduu itti gammada. Baazarwee anaa miti ilma kiyyaaf hin dabarsaa waan jedhu abdiin an qabu ture. Ammoo anuu bakka kanaan gahee kana booda Oromoo isintu itti yaadata. Waan hedduu nama turuudha. Amma yaada wal nu baratu keetiif galatuun isin jenna. Amma kallattiidhaan kalaqa inni kalqeetii fi akkaataa itti kalqee ibsa bal'aa nuuf godhe jechuudha. Meeshaa wajjin wanti hundi asitti argamaayyuu xiyyaarichi inni fakkeenya irraa godhatee dalagatee as waan jiruuf haala isaa kallattiidhaan argitan namoonni tokko tokko namanne waan jettaniif jechuudha. Kallattiimaan garas deemna been. Yaada dabarfattoo qabatte riilitii yaada dabarsu amma kanatti waan ergama waa hundaa ilaalanii booda yaada dabarsuu danda'us ni dabarsina. Dhumarratti cuunfaa godhanna. Haya kallattiidhaan kara yaalititti deemna jechuudha. Kara yaalititti xiyyaara gosa afurtu jira. Gosoota afran keessaa nuti amma tokko tokkoon isin argisiisuu feena. Tokko tokkoon akka arganiif garagara godhi. Achi as waraabaa. Kunis amma achi aboo. Duubatti baase tokkocha malee. Isa fakkeenya godhatamu kanarraa fakkeenya godhata. Isa fidii fakkeenya godhata. Isa sana baase. Haala akkaataa kallattiidhaan amma guutuu isaa agarsiifne eegas akkaataa itti qaxxamte argisiifte jechuudha. Jalqaba irratti xiyyaarichi yookaan helikooftara I think ani maqaa isaallee beekuu baadhu inni argaa. Kalaqa isaa hanga isin argisiisu ani viidiyoo wannoo isaa isin argisiisa. Isa kana helikooftara kun akkuma isin arguu jirtan kana akkamitti akka hojjete mootu harka isaatiin nu agarsiisa jechuudha. Ammaaf helikooftari qaamni helikooftaricha kuloo isa kana bararuu danda'a lafa ol ka'uu danda'a jechuudha. Ammaaf qaama isaa hiiki nu agarsiisime. Steepitii qaamni isaa akka inni hiikamu kuni steepii kanatti hiikama. Steepii kanatti hiikama. Steepii kanatti hiikama. Motora isaa argisiisa. Motorri isaa kana fakkaata. Kuloo motora isaa akkuma argaa jirtan kana. Motorri isaa akkuma argitan kana. Steepitii wanti isaa akkanatti gargar baafna. Akkana gargar baafna. Akkanatti gargar baafna. Erga wanti kun gargar bahee booda siritii yaalii isiniif adeemsisa. Waan kana ati karaa duubaatiin naaf qabuu dandeetta waan kana laala akkan wanni ani kana qabuuf ol ka'a akka waliin kaaneef immoo an humna isaa lafatti gadi isaa paaworii isaa harka akkasin dhoofne. Amma shingaa isaa hojjeta jechuudha. Waan kana yaalii isiniif goona. Yaaliidha jechuudha akkaataa inni itti barari'u. Amma yeroo nan harkaan gadhiise ol ka'a waan ta'eef asii harkaan qaba akka inni hin kaane humna kiyyaa ol waan hin ta'iniif jechuudha. Mana keessa waan ta'eef. Akkuma argaa jirtan kuloo harka keessa eeggatu. Kuloo laala yeroo odoon harkaan gadhiise amma ol kaa'ee jechuudha. Isinin mul'ata? Shingaa isa gubbarraati jechuudha kun laala isa lafa ol kaasuu danda'u. Namni duuba kanaa gadhiise kuloo duuba kana argitanii ana qabe. Osoo duuba kanaa gadhiise ol jedhaa jechuudha. Kun amma maabiraatiin konneekti godheet inni. Yaalii steebilitii isaa haalli. Steepii isa gubbaati kuni. Gubbaati. Ammoo isatti aanu kun jumaa laaluu dandeenya. Steebilitii aanu meeshicha kana keessa gootee of oon isaati. Of oon isaa akkasitti deebista.
foon isaa akkasii deebista. Ayyee. Misiriin isaa akkana baha. Erga kun bahee booda Okay. ayinesiis isaa akkana banta. Ayinesiis isaa akkana erga bante booda. Laayitii qabaa isa lamee qoy. Yaa. Laayitii qaba fuuldura kanaa guloo akkuma isin argitan mallattoo diimtuu wayii argaa jirtanii billig ta'etu. Keessa isaati jechuudha kuni. Keessa isaati amma steepii kana ati onnaa qabi. Jala sii qaba. Akkan harka oliin kaanefi. Okay kuni paaworii qaba humna qaba waan ta'eef akka harka namurreef jala ol qabaa fi yoo guu lafatti kaasne ol lafaa ol taala waan ta'eef mana keessa jirra. Mana keessa waan jirruuf lafaa ol ka'a. Oh my god na sodaachifte dhiiroo. Harka kee gadhu. Yeroo ammen asii connecti godhu kallattiidhaan akka bararuudhaaf utaala jechuudha. Ani jalaa akka inni na jalaa hin deemne qabee jira. Akkuma isin argaa jirtan kana. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Harka na butu jira yeroo ammaa kana odoon ani lafa qabu waadde ol fuudhe. Oh my god, hojii kalqa ajaa'ibaati. Osoo nan gadhiise amman deemami. Okay. Remote qaba. Kulo remote qaba. Oh my god, waan ajaa'ibaati. Kuni. Okay, ila kulo laala akkaataa inni itti ajaju. Kulo ajaja. Paaworii humna isaa jechuudha akkaataa kallattii fi akkaataa humnaa ittiin deemudha. Isin gararraatu kun homaa inni dhagaa isaati moo humna isaati moo ta'an? Paaworii dhagaan kana ture. Okay. Dhagaan kun Paaworii isaati gadi ta'e. Okay. Kanaafin booltii kana sisteema kiyyaan fayyadamu. Okay. Sisteema dhuunfaati kun booltii dhagaati. Yaa. Booltii kana ol waan ta'eef kanaaf kan godha. Okay. Isa kana kun ammoo motorri kun motora ispeesifikii waan ofii itti galchee jechuudha motorri jalaa kun. Ajaa'iba waan hedduu ajaa'ibaati. Kun isa kana jechuudha. Seefi kuni motorri kuni isa wanti keessa amma shingaan ka gubbaa kana osoo hin taane jalaa bararaa waan humnaan bararaa jiruuf isinitti mul'atu shingaan inni shingaa lama qaba jalaa gubbaan qaba isa gubbaa qabee isin argisiisuu danda'a ka gubbaa qabe kuloo isa jalaa kana bararii jira argaa jirtani tartiiba lama qaba inni ka gubbaas kophaa bararaa ka jalaatis kophaa barara jechuudha. Faayidaan jala lamaan kana maali yoo jettanii qaba. Seefi kun hawaasa irraa oola. Paaworii gubbaa irraa. Inni kuni tajaajila kun ol kaasuuf tajaajila. Nee sagalee isaa dhaabitee ibsa godhiif. Okay. Oh my Ibsi god. waan kana isni jalaa kuni paaworii isa godha. Okay. Ibsi kan gubbaa kun ammoo tuyyuu hawaa gubbarraa hawaa qilleensa lafa deemu isarraa dhorka. Marwaan tun ammoo dhiibbaa ispeesifikii alarraa dhuftu taduubaa tun isarraa dhorgiti jechuudha. Marwaan tun jechuudha. Qilleensa duubaa kan duubatan. Isiin tun ammoo widdingii kallattiidha. Kallattiidha kan deemtu ishee kana jechuudha. Maabiraatiin tun ishee argitatti isheen tuni kanaa walirra dadhabdi kunu. Riimootii kana. Riimootii kana kun walirra dadhabdi. Yaa dhugaa geetti. Riimootii ishee tanatti walirra dalagaa jechuudha. Dibeessee faastaa jechuudha. Steeppiin kana fakkaata. Steeppii biraa ammoo kan itti hin darbina. Asirraa finnee jirra. Waayee kanarraa muramee jira. Asirraa geessinee jirra. Isa biraatti itti darbina jechuudha. Walitti gattabi. Kuloo yeroo itti deebi'utti. Ilaaluu dandeessan akkasitti. Steeppiin inni itti deebi'u kana fakkaata. Asiinis akkasitti kana fakkaata. Kana fakkaata jechuudha. Kun steeppii kanatti fayyadamaa jechuudha. Kun waan bakka cufuuf bakka of oonii waan hin qabneef ani sisteema kanaan fayyadamee kana akkanatti ofirraa cufee ofirraa banaa jechuudha. Inni kun kana ammamootu maateriyaala kanneen maateriyaala teeknooloojiitti fayyadamtee hojjettee kanneen maateriyaala dhuunfaa keetiitiin kan harkaan murtee hojjettetti nu dabarsi jechuudha. Helikooftariitti fideemmas. Kuni kan meeshaa teeknooloojiitti fayyadamee fidateedha meeshaa kutaa garaagaraatirraa bitee kanii amma mootu meeshaa dhuunfaa ofiitti fidellee kulo isa kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf ishee tana wantoota adda addaa walitti qabuudhaan kan hojjechuu danda'e. Kulo akkuma argitan kana deemuu jirti. Wayyoon adooftifte qabi.
Argitanii jirtanii kuloo qoy dhiisi. Kuloo tudi akkuma argitan jeettidha. 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 Akkanatti deebi'a. Hawaarisii gommaa Okay, hawaarii. Gommaa akkasitti deebi'a. Kana harkisee akkasitti gommaa kana akkasi zoora. Wanta kanatu zoorsisaa jechuudha. Okay, ta gubbarraa kun. Gubbaa kanatu zoorsisaa jechuudha. Gommaan tun ispeesitii jechuudha. Kuni qaamota kana hin bitte moo akkanumatti waanuma manatti qalay? Pilaastikiidha. Okay, pilaastika dhuunfaa ofii fayyadamte Pilaastikii jechuudha. dhuunfaa ofii dalagee. Okay. Pilaastika dhuunfaa ofii kiyya fayyadamee. Kanneen dhuunfaa gadi kuni bakka shufeera jechuudha. Kanallee ofii kalaqee ispeeshiniitii wanti marraa mure. Wanti kun ammoo ispeesii isaa luukirraa hojjetame jechuudha. Waraqata irraa hojjete. Waraqaa qalamidha jechuudha. Kuni kan ispeesii qalamidha. Kun ammoo akkuma argitan rasaasa. Fakkeenya rasaasaa ka fudhadhe kibriita. Kibriita jechuudha. Fakkeenya isaa ka fudhadhe akka rasaasaatti kibriita jechuudha. Ispeeshaalii isaa kana fakkaataa jechuudha. Kun ammoo isteepiin isiitti deemtu deemtanii ilaaluu barbaannaan akkanatti kana fakkaatti jechuudha. Isteepiidhaan akkasii deemuu dandeetti jechuudha. Ajaa'iba. Kuni jeettidha jechuudha kun. Jeettidha jedhamti tun isheen jeettidha. Amma kallattiidhaan booyingiitti nu dabarsika. Booyingii. Booyingii sagantaa booyingiitti guutamriine. Sagantaa Kun asirraa fidne. Steppiin kana. Inni illee booltiin hojjeta. Innis dhagaadhaan deema. Kuni ispeeshiniitii wiiditii isaati. Kunis weerlingii isaati. Kunis akkasuma booltingii isaati. Kuni kan qilleensa galchuu fi oksijinii kan galchuu fi inni nadaajii kana kun ammoo ispeeshiniitiidhaati. Ispeeshiniitiin kun ammoo kan qilleensa alaa yookiin sagalee vuu ka jedhu san kan uumuuftu isa indifeen westishiidha jechuudha. Akkasuma ammoo kunis paayistisii qilleensa isaa ka alaa inni deemu karraa ittisu isa jechuudha. Kunillee akkasuma oorisiin kunis akkasuma karraa ittisu isa jechuudha. Kanumaaf weellingiin isaa akkuma jirutti kana fakkaataa jechuudha. Amma yogguu rakkamne akkanatti dalagaa jechuudha kuni akkanatti yogguu rakkamne fakkeenya agarsiisee isin agarsiisa. Amma kuni waan cufuuf of oonii qaba. Of oonii qaba. Of oonii yogguu qabu kun ofuma isaati. Oh my god. Haalli ooyimee bakka kanaan argisiisaa suuqii isaa akkanatti tashkaraakara. Ogummaa isaa kana yeroo lafa fuudhan kun haala kanaan tashkaraakara. Ogummaan lafaa fuudhan tashkaraakara. Yoo shingaa qabaatee jira. Yaa wanti qabaa shingaa qabaa. Kun akkana deemamni. Akkana deema. Oh my god. Alaabaa adda bilisummaa Oromootiin goote jechuudha kuni yeroo gara guddiidhaatti jijjiirte. Yaa kuni alaabaa adda bilisummaa Oromootiin kun alaabaa abbaa gadaati. Kuni alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Kun maqaan isaa Oromoo jedha. Kunis Oroo jedha. Kunis abbaa gadaati. Okay. Motora isaa jechuudha kuni akkatti sooruu motora isaa kun kana jechuudha. Okay. Shingaa kana shingaa amma argitan kun motora kabraa. Kun shingaa kabraa. Okay. Kunis isteepitii kabraa. Pilaastikii kana wal qabsiifte jechuudha. Pilaastikiin kun kara duuba akkanatti itti goote kara duubaatti ka deebisu. Okay. Akkana yoo itti goote kara duubaatti yoo ammoo kallattii isaa kana doorsifte akkanatti goote gara fuulduraatti deemaa jechuudha. Kam dhiibuu danda'a kana dhiibuu danda'a jechuudha gaafa irraa baay'eedha. Isteepiin isaa akkanatti kana dhiibuu danda'a jechuudha. Kunoon argitan isteepiin isaa kana fakkaata. Kanas argitan jedhee amana weerlingiin isaa kana fakkaata. Haalli inni itti hojjechuu danda'e kana kun ammoo koppar wisiisingiidhaa fi kan hojjechuudhaati. Wisiingiidha. Kun akkuma ofii keetii muratte kanneen. Ofii kiyyaa mure. Kunis ispeeshinii jedhati. Ofii kiyyaa mure. Kunis ammoo karaa oesteesii jedhati. Ofii kiyyaa mure. Kun ammoo ispeeshiis wanti jedha. Kunis akkanumatti kan jiru jechuudha. Ispeeshinaalitii biraa ammoo kana malees booyingii guddatu jira kanarra. Kuni dhumeera asirraa fixxe. Sagantaa kanarraa xumuri fakkaataati waan irraa hafee ispeeshiniitii kuni teessuma shufeerati kuni ilma abbaa gadaadha abbaa gadaati. Abiy Ahmed boqonnaa fakkeenya sii ta'e. Oh my god. Tanatu jabdu moo? Kuloo kunis guddaadha. Kallattiin booyingiidhaan isin dabarsina. Booyingii kana fakkaataa kunoo haalli kana fakkaataa. Kun irra guddaadha. Connect godhannoodha. Tuni kallattii nama balaliiti jechuudha. Tu nama balali'aan balaliiti ol kaati.
kaasnee isin argisiisu illee waan dhiphisuu miti riimootiidhaan hojjetti waan taateef waan ajaa'ibaatu hojjetamaa jira. Argaa jirtan helikooftara arguu jirtan tana inkaati kallattiidhaan tuni. Helikooftariittiin tuni inkaati jechuudha. Inni kunniinis ka'uu danda'a. Kuuwwan illee mootu ka'uudhaaf iddoo bal'aa waan barbaaduuf mana keessa mootu. Garuu gabbuu boommaadha waan ta'eef hin fiigaa. Hin fiigaa lafarra. Lafarra fiigaa waan ta'eef. Sirriitti mul'ata qaamni isaa kun sirriitti. Kalqa ajaa'ibaatti hedduu. Waan kana qofaa miti meeshaalee an asitti hin dhiyeessine malee wantoota akka jiippaasii akkasumas immoo wantoota faaya mana keessaa kan maabiraatiin wal qabatee hojjetu hedduutu jira. Wanti maabiraatiidhaan wal qabatee hojjetu baay'eetu jira. Maabiraatiidhaan kan wal qabatanii hojjetan hedduutu jira. Ajaa'ibuma akkam. Wanta tokkocha hafe tokko hafe kuloo isa kana. Kuloo isa kana waa hunda ifaa fa'a qaba. Akkuma isin argaa jirtan kana. Kana fakkaata. Ifaa qaamni isaa cufaan ifaa qaba. Kun irra guddaadha jechuudha. Inni immoo guddaadha booyingiidha kuni Oromiyaa laaltu kunoo laaluu dandeessanii isin jedha. Oh, mana narraan diigin. Mani narraa diigatuuf deema. Akkas kallattiidhaan laaluu dandeessanii. Kallattiidhaan argaa jirtanii. Kuni fuula waan nuti. Seetii kana laaluu dandeessanii. Oromiyaa xiyyaara abbaa gadaa. Kuloo duuba sallee harkuu barbaadan duubni isaa akkuma argitan kana. Duubni isaa kuloo akkuma argitan kana. Kun akkuma argitan maabiraatii qabaa ifa isaa. Yaa ifa guutuu qaba. Kunoo ifa isaa akkasii laaluu dandeessan. Kunoo jalaa fi gubbaanis ifa isaa akkasii laaluu Ifa qabee. Amanaa? Yaa. Kunoo ifa isaa ni argitanii. Asiin ifa isaa argitanii jedhee yaada. Waan ajaa'ibaatti. Kunoo kana. Amma asii geessinee jirra. Kana qaama isaa walitti deebisi. Qaama isaa walitti deebisi. Seetii qaamni isaa deebi'u immoo kana fakkaata. Kana fakkaata jechuudha. Wow. Kun remote balali'aami? Kun remote-dhaan balali'a. Okay, badaba isaa irraa waas ta'ee Kunis remote-dhaan balali'a. Hudduu okay. Maashinni as keessa jiruu fi maashinni as keessa galu tokko miti. Maaliif paawariin isaanii garaagara, humni isaanis garaagara. Ammas immoo remotichi kam irratti hundi dalagaa. Spaceidha kamiifuu of on ABC qaba. ABC akkasitti asirra yoo keette faayidaa isteeshinii isaati kallattiidhaan kallattii irratti deebi'ee hogguu balali'uuti. Kun ammoo faayidaa yookiin CBS'n kun kan hogguu kallattiin isaa dabee bitaa fi mirgatti ka deebistu saatalaayit irratti jechuudha. Isheen kun ammoo kallattii isaa kan marii qaxxa gootee qabdu jechuudha. Asiinis kun ammoo ayina sasii kallattii kan eegu veen ispaayiniit jedhama. Inni kunii fi kun speesii olii eegaa deema. Ka duubaa sun. Inni kunii fi speesii kun kallattii irraa yoo wanti kun maappii irraan ala qabuu ta'e wanta kanaan ala bahee booyingiin ispeeshiniitiin ala bahee kan jedhamuun yoo kanaan ala bahee ta'ummaa garootaa kanaan ala yoo bahee wanti kun bahee kan jedhamu. Ispeeshiniitiin isaa kunii fi kun marii isaa akka qabu kuni kana ol kaasu kuni kallattii isaa kaasee kallattiitti kan oofu isa kana jechuudha. Kun akkas yoo goote ispeeshiniitii isaa ispiidii isaa gabbuusaa jirta jechuudha. Kan akkas yoo goote ispiidii isaa ol kaasuuf deemta jechuudha. Kun ammoo akkanatti yoo kaaste fuulduratti fixinnitii isaa dabalta jechuudha. Karaa kanatti yoo oofte fixinnitii isaa dabaluudha jechuudha. Karaa kanatti yoo oofte suuta kaa oofuu jechuudha. Garuu kana gallakkisuu hin qabdu. Ispeesiin kun gallakkifamuu hin qabu. Kanaafuu ispeesii faayinansiin isaa oofii kana akkanatti hogguu baname oonii irra ta'a jechuudha. Kun kallattimaan akkasitti kaasaa deemta jechuudha isteeppiidhaan. Makiinaan tokko hogguu akkasii kaaste kan garmalee balali'aa yookiin garmalee fiigachu makiina mattuu jedhamte kun isteeppiidhaan ka'ee deemuu qaba jechuudha. Kun ammoo akkasitti ispeeshiniitiin kallattii isaarra sirreeffamaa jechuudha. Kun akkan socho'aa jechuudha. Haalli itti hojjechuu danda'e kana fakkaataa ilmaan Oromoo waan hedduu namatti toludha. Ammoo interna
Okay, akkuma argitan kana namoonni tokko tokko warroonni guyyaa kaleessaa hin amanne lakki dubbiin kun dhugaa miti jettan amma kallattiidhaan isin laalchisaa turre namoonni hedduu hordofaa turtanii wanti inni kalaqee kanuma isin argaa jirtan kana jechuudha. Wanta salphatti yookaan immoo waan xiqqatti ilaallameetiniin tilmaamamuu miti. Akkuma isin argitan nama ajaa'ibsiisaa akkamitti wanti kun socho'a motora tokko akkamitti tokkoon qabsiisee gomma wal qabsiisa ka jedhu waan hedduu nama dinquu mee ati hojii kanarratti of duraaf ilmaan oromootiif dhaamsa akkamii qabda akkam gochuu qabanii ati hoo of duratti maal gootee gara xiyyaara isa guddaa sanitti jijjiiruu barbaadda? Ani wanti kun kana xiyyaara guddaatti jijjiiruuf meetiriyaalii malee wanni barbaachisu hin jiru. Meetiriyaaliin isaa guddaa ta'uudha malee wanti kanaan addaa wanni dhufullee hin jiru wanni itti dabalamullee hin jiru. IC'n ispeeshiniitii guddaa irratti hojjetamu parsantii isiitti guddata malee vooltii isiitti guddata malee wanti dalagamu karamu. Mee amma fakkeenyaaf xiyyaara kanaati fakkeenyaaf amma kalayxee jirta. Meeshaa amma xiyyaara ittiin kalayxe kana hunda isaatu meeshaa isarra guguddaa si barbaachisa malee wanti dabalataan ammas yaaliin ittiin milkaa'in hin jira wanti dabalataa si barbaachisu. Wanni itti dabalamuu qabu keessaa wantoonni adda addaa jiranii. Tokkoffaa koola isaa yookiin impoorizeeshinii isaa irratti socho'uudha qaba. Kan hawaa isaa dhoorgutu jira. Inni sun paawun viizis waan jedhamutu jira. Paawun viizis suni yeroo baay'ee biyya amma nu keessatti guutumaan guutuutti hin argamu. Qaama xiyyaaricha amma helikooптara argitu kana IC isaa kan meeshaa isa keessa galisan bakka biraarraa poostaadhaan kan ergame. Ka poostaadhaan bakka biraarraa biyya kana keessatti dhoorgaadhaas akka biyya kanaattis hojjetame waan kana osoo dhagahamee yeroo kanatti hirmijaa akka fudhatan odeeffannoo biyyattii keessa jiru kana. So haalli jiru immoo guddaa dalaguuf xiqqaa dalaguunis isteejinaanis tokko meetiriyaaliin isarraa hanqata jedhee ilaalu meeshaa isa hanqasaa qabsiisu osoo hin taane kan isa paawudiisinii kanatti kan sosochii uumuu danda'u kan jirutu jira. Meetiriyaalii kana immoo akka isa san godhuufi guddina baalaansii isaati. Indiveenii kan jedhamu sun guddina baalaansii isaati malee wanti biraa wanti haarofni itti dabalamee hojjetamu hin jiru. Guutuun guututti suma kan isteeppii isaatu guddaadha malee jechuudha. Vooltiin isaa ammaani 69dhaan hojjedhee parsantii 6 fi 9dhaan hojjedhee kan garuu hojjetamuu qabu kan guddaadha. Booyingiin isaa 3407 booyingiin isaa hedduu guddaadha jechuudha. Paawudeesiiniin isaa immoo 708 meetiriyaaliin isarraa guddaadha jechuudha. Vindiveeniin isaa kan maruhaan isaa kan fuulduraa 172 vindiveeni kan qabudha. Yookiin ammoo voolmiin isaa kan inni qabu hagas kan gahudha. Meetiriyaalii guddaa itti galchuuf meetiriyaalii san argachuuf ammoo biyya tana keessatti baay'ee waan rakkisaadha waan ta'eef guddaa hojjechuufis anaaf amma iisiidha jedhee yaada. Amma asirratti biyya kana keessatti yaa'u balaliin sun akkuma jettu hedduu egaa dhiibbaa guddaa qabaatee ati akka nama dhuunfaa tokkotti biyya kanarraa jijjiirattee gara biyya abbaa keetiitti hojii kana milkeessuu barbaaddamoo asuma keessa teessee milkeessuu barbaaddamoo qayyarattee milkeessuu barbaadda. Namni kun hojii hojjechuu hin oolle hojii sanitti milkeessee takka gabaadhaaf dhiyeessuu takka ammoo beekamtii ofii addunyaaf laachuudha. Ati akkamitti karoorsitee qabda? Ani karoorri ani qabu tokkoffaa ani ilma Oromooti. Oromiyaaf waan hojjedhin qabu. Hojii kana osoon karaa mootummaa biraatti mootummaa uummata adiitti osoon ibse kana kenne akka ana harkaa fi gana osoo yeroo takkanatti eegeen akka biyya kanaafis na baasanis ni beeka. Ammoo akkas bakka guddaas naa kennanis ni beeka. Garuu wanti ani hojjedhu kun lammii biyya biraatiif ta'uurra biyya kootiif ta'uu na wayya. Biyya biraatiif ta'ee biyya biraa fayyaduurra biyya kiyyaaf hoo ta'ee faayidaa biyya kiyyaaf galchuu kan qabu. Beekamtii kana gara biyya keetiitti jijjiiruu feetaa jechuudha. Wanta kana kan ittiin milkaa'uu barbaaddu dachee Oromoo fi Oromiyaa irratti ittiin milkaa'uu barbaadda. Mee qaama waan kana hojjetu wal qunnamtee beektaa? Of duratti immoo yoo hin qunnaminoo akkam yaaddame? Waan kanaaf ani koomantii fi laayikii osoo hin taane qaamni dhimma kana ilaallatu Oromiyaa fi Itoophiyaas ta'e kamiyyuu qaamni ilmi Oromoodha. Waan kanarratti kan ala jiru kan biyya keessa illee jiru waan kanarratti akka
gargaarsa naa godhe gargaarsa maallaqaa osoo hin taane adeemsa reespeeshinii kana akka itti kallattiitti deemuu ni danda'u. Odeeffannoo isaa akka tajaajilli biyyattii keessattis qaamni mootummaatis akka waan kana na bira dhaabbatu fedhii guddaa qaba. Kan biraa immoo adeemsaan yeroo kanarra akka gahu abdii guddaa qaba. Uummata Oromootiinis ana qofaa miti keessaan ijoollee biyya kana keessa jiraniin har'a an kalaqee jira alhamdulillah naa milkaa'ee jira. Erguma milkaa'ee boodatti ammoo uummata Oromoo kaas keessa jiruun koottaa waan kana narraa dhaala waan kana narraa qeebala miknaatu maaliif yoo jettanii ani du'us danda'a ilma namaati waan kana qabadhee duura waan kana dhaalchisee du'uun anaaf hedduu dhaloota dhufuuf hedduu dabarsuu hawwii guddaa qaba. Qaamni mootummaa ammoo waan kanatti hirmaannaa guddaa akkanaa godhus abdiis qaba. Kallattii kaminuu uummanni Oromoo kaas irratti dhaggeeffataa jirtan sheer gootanii akka dhimma bakka kanaatiin akka walgeettan lakkoofsa kiyyaaf maaliif isa argachuu dandeettan. Mee ammallee wanti haarofti maalinni ati kalaqa booyingii yookaan xiyyaarota kana qofa osoo hin ta'in akkuma reefi argatti faaya mana keessattii fi teebbii jiippaasii hojjetta. Kanneen akkamitti hojjechuu dandeesse erga hojjette immoo kun haala salphaadhaan aan jette dhiyeessi jennaan kun hin barbaachisu jette namoota biraa barsiisuudhaafis akka nagaafatten beeka. Namoota kana barsiisuudhaaf maaltu si kakaase immoo meeshaan kun salphaa kanatti haamilee haganaa siif godhee akka siif milkaa'u akkamitti ta'uu dandeesse? Ani akka waan tokkootti teephii jechuun meeshaa mana keessa hojjechuun yeroo dalagoo kun yeroo easy yeroo salphaa yeroo ittiin finne waan yeroo ittiin finne maaliifi wantoonni rakkabamu hunduu wantiin achirratti hojjedhu hunduu waan ofii beeku wanti ati ofii beektu baay'ee sitti easy. Anamma waa'ee booyingii minaan hojjechuu kanarratti sa'aatii hedduu natti fixee hirriba na dhoorgee tingii guddaa natti itti yaadaatin ture. Yeroo ta'a gamma nuti teenyee haasofnu kanatti waan tokko teephii tokko sii baasuu danda'a. Meetiriyaalii mana keessaa sana akkuma argitetti baasuu danda'a. Siif salphaadha jechuudha wantoonni teebbii fi faayi mana keessaa. Baay'ee nafiisidha. Amma fakkeenyaaf mee ka bishaan reef argine sana abaaboo dhaabdee bishaan kun asii ol yaa'ee achi gad deebi'a. Wanta sanitti fayyadamuuf maabiraatitti fayyadamte natti fakkaata. Motora kana sochoosu jira moo bishaan kun gad yaa'ee ol yaa'uun akkanatti hin danda'amu garuu wanta fayyadamte wanta kamii fayyadamte? Wanti kana keessatti waan tokkotu jira. Meetiriyaaliin kun motorra keessa jira. Motorri kun paawarii isaa ka dhiibutu jira. Paawarii meetiriyaalii ol dhiibu kana keessatti wanti isa adda godhu habaabamuun irra jira. Waan kana keessa ammoo silkiin biraa tokko illee jiru. Wantoonni achi keessa jiru kun wantoota pilaastikiidha. Pilaastikiin sun ol baasee gadi buusuu irratti paawarii waan humna dhiibuu barbaada. Dhagaadhaan hubbuu hojjedha jette dhagaadhaan hojjechuu hin dandeessu. Paawarii sun ni dhuma waan ta'eef. Kanaaf kaarabatti yookiin maabiraatitti fayyadamee waan kana akka inni paawariidhaan ol dhiibu waan kana godhe. Qilleensa malee waan achi keessa jiru hin jiru. Oksijiinii qofatu achi keessaa ol dhiibee waan san ol baasuu danda'e. Waan hedduu nama dinquudha akkuma isiniin jedhe qaama xiyyaarota qofa osoo hin ta'in meeshaa faaya manaa hojjechiifachuus yoo barbaadan wantoonni hanga ammaa inni itti milkaa'ee gabarra oolchuu danda'e yoo barbaadan teebbii fi wantoota faaya mana keessaa kallattiidhaan isa qunnamtanii fayyadamtanii bitachuu hin dandeessanii namoonni biyya kana jirtan ta'e namoonni biyya alaa meeshaa isaa maateriaalota inni hojjete anamma viidiyoodhaan isiniifin ergaa amma mana kiyya waan jiruuf qaamota xiyyaaraa qofa finnee dhufne mee dhumarratti ilmaan Oromootiif maal dhaamta ofii keetiif hoo? Ani dhaamsa uummata Oromootiif qabu namni akka guyyaan jirtu waa hundi jira. Yeroo itti fayyadamuu jira. Yeroo itti fayyadamuun murteessaadha. Lammaffaa ammoo namni kun kan ofii kiyya beekumsa dhuunfaatiin osoo hin taane beekumsa rabbiiti. Rabbiitiinis ta'ee waan kanarra ammoo dhuunfatti fayyadamuu osoo hin taane saba kiyyaaf dabarsuu namni biraa kanarraa dhaaluuf hawwii guddaa qaba. So warri bakka biraa jirtan kallattiidhaan naquun namtanii meetiriyaalii fayyadamuu dandeessan fakkeenya warri biyya hedduu wanti keessa jirtan meetiriyaalii itti fayyadamtan Awustiraaliyaa haa ta'u Kanaadaa haa ta'u Ameerikaa haa ta'u Eurooppaa haa ta'u warroonni meetiriyaalii argachuu dandeettan haalli teessatiniin namoota meeshaa kana fayyadamanii hojjechuu barbaadaniif gargaarsan godha jechuu keessi. Kuloo akkuma inni isiniin jedhee bakka jirtanitti teessanii
qaama meeshaa qofaa qopheeffatanii isa gaafatanii wanta kana kalaquu hin dandeessan ka jedhu eeyyama guutuus ni kennee jira. Waan hedduu nama dinquudha itti fufi. Yaa kuni maaliif of qofaaf barachuu sun taane saba kiyyaafis yaadu. Lammaffaa immoo qaama mootummaa irra deebi'ee kan dubbadhu qaamni mootummaa dhimma kana ilaallatu kan Oromiyaa keessa jiruuf kan eessallee haa jiraatu qaama kanaan akka wal jajjabeessinu ani abdiin qabu Oromoodha. Abdiin ittiin qabu Oromoodha. Wanta kana kan ittiin beekamuu barbaadu saba biraatiin barsiisuuf hin fedhu. Oromiyaa ittiin beekamsiisuu barbaada. Boqojjiin ammoo akkuma beekamu waa hedduun kalaqullee. Mucaan kun akkuma isin beektan dhalataa boqojjiiti. Boqojjiin atileetota burqisiisuun beektii har'a mootu nama booyingii yookaan immoo xiyyaarota oomishuu dandees burqisiistee jirti. Warri boqojjii kun uummata addaatiin itti fakkaate wantuma hundaafuu maali jechuu barbaada. Gargaarsi inni Oromoo irraa barbaadu gargaarsa mallaqaa osoo hin taane warroota qaama kana hojjetan walqunnamuudha barbaada. Maaliif wanta hojjete kana milkeessuudhaaf inni addunyaa walqunnamuu qaba. Addunyaa walqunnamuuf immoo lammii isaatiin nama dandeettii qabuun baratuu waan barbaaduuf namoonni odeeffannoo addaa qabaatan yoo jiraatan as obboleessa kiyya kana walqunnamsiistaniitiin hojii milkii akka taasistan abdii qaba. Nutis innis akkasumas immoo biyyattiinis abdii akka irraa qabdu asumaan dabarfachuu barbaada. Nan dhuunfaa kiyyatti ati yoo waan siyaasa jiraate wanni naafi tokko ani qaamni dhuunfaadhaa yookiin qaamni nama addaa tokko yookiin ijoolleen biyya biraa keessa jirtu qaama mootummaa biraatiin wal quunnamsiifnu wanti jedhamu tokko jira. Ijoollee fakkeenya Awustiraaliyaa jiran qaama akkanaatiin wal quunnamsiifnu maal jenna lakki wanti kun yogguu taame anasii bahuun salphaadha. Bahee gaafa biyya biraa deeme mootummaa saniif wanti an hojjedhu kamuu kafaltii naa kafalamu malee wanti an hojjedhu sun beekamtii saniif ta'a. Biyya saniif ta'a. Beekamtiin an hojjedhu wanti an hojjedhu hundi biyya saniif oomisha biyya saniitiif ta'a. Oomisha biyya saniitiin beeksisuurra Oromiyaan makiinaa oomishtii laata ka jettu sammuu keessaa eesi. Har'a ammoo biyya kiyyaaf waan kana oomishee waan kana biyyattii tiyya maqaa waamsisuu barbaada. Har'a Oromiyaan gabrummaa hedduu keessa turre har'a rabbii nu baasee maqaa nu qabchiisee waa hedduu ispeesifikii hedduu qabna. Kanaaf yeroo kanatti Oromiyaa guddisuuf Oromiyaa maqaa waamsisuuf kaleessallee Oromootti Itoophiyaa maqaa waamsise maqaa Itoophiyaa jedhu san jijjiirree Oromiyaatti akka jijjiirru abdii qaba. Kun ta Oromooti teessan dubbiin tun ammoo ka qaldii fudhatee akka qaldiitti fudhadha. Gaafa tokko ni turra malee ni urra jette boombiin jette Oromooni. Turrus an kunooti ilma Oromooti nabara isin baree jira ilmaan Oromoo ani keessan wanti keessan beekumsi keessan isiniin jedha dhaamsa kana booda. Ani illee gama kiyyaan fixadhee jira. Innis fixatee haa galatoomu. Wantoonni amma hojjetame kuni bor ittiin milkaa'uuf yeroo dheeraa hin fudhatu jechuudha. Wanti kun amma ittiin milkaa'ee jira. Wanti isa barbaachisu maateeriyaalota gurguddaadhaan wal qunnamuu qofa jechuudha. Maateeriyaala qaama xiyyaaraa xiqqaa kana maateeriyaala gara guddaatitti akkuma isiniin jedhe reefi booltii 9 fayyadamadhe booltii 3,000 isa barbaachisaa booltii 3,000 isa yeroo argatetti qaama xiyyaara guddaa nu ittiin balali'uu kana hojjetee jira kalaqee jira jechuudha. Gaafa san maqaa Oromoo ta'ee maqaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane Afrikaa irratti dandeettii uummanni Afrikaa qabu argisiisee jechuudha. Sadarkaa biyyattii sadarkaa naannootti irra darbee jechuudha. Kana waan ta'eef namoonni qaama kana beeytan yoo odeeffannoo qabaattan odeeffannoo keessan email nuuf godhaa. Anaanis ta'ee isaan wanta hunda anarraan isa argachuu dandeessanii fuula Facebook isaa asirratti isiniif hin maxxansaa. Kanan jechuu barbaada Oromoon bakka jirtanitti hundi keessanuu hojii kalaqaa yaala uumaa walaa jajjabeessinu waa guddisnu yeroo siyaasa laayinurra darbinee amma gara diinagdeetti adeebinu. Kanan jechuu barbaada yaada keessaniif galatooma yoo isinitti tole share godhaa like godhaa galatooma turtii gaarii isiniin jedha. Yeroo biraa walitti deebina. Mee namoonni yaada kennatu barbaada yoo jiraatan waan kana irratti namoonni yaada kennatu barbaadan ilma Oromoo kuni kallattiidhaan isin qunnamsiisa wanta gaafatu barbaada yoo qabaattan jechuudha. Gaafii irraa qabaattan kallattiidhaan invite keessan ergattan jechuudha. Lakkoofsa barreeffattanii akka isa wal qunnamtan isin taasisa.
kallattiidhaan isin qunnamsiisaa lakkoofsa barreeffattan. Kana chaarjaratti soorii. Gaafii addaas ta'e yaada yoo qabaattaniif isin keessummeessuu dandeenya. Gaafii ta'e yaada hin danda'ama. Silkii keessan rooteet godhaa cinatti ciibsaa jechuudha dalgatti namoonni hin baay'eetti argattan. Silkii keessan dalgatti ciibsaa isiniifin ergaa. Bila keessan gara cinaatitti namoonni silkii keessan bifa kanatti kaawwattan kuloo bifa kanatti ciibsitan haala kanatti ciibsitan malee akkatti isiniif hin ka'u invaayitiin akkatti hin ka'u maaliif rooteet godhee waan seeneef haala kanatti ati wallaaltee jirta namoonni invaayitii rooteetii kana hedduun beekanii kallattiidha silkii matarraa gadi fuutee rooteet godhuudha rooteet isa okay thank you hello nageessa hin dhaga'ama sirritti eenyu jennu harka fuune seen maqaan gosuma achirratti argitedha mi'a sana ofii hojjete moo isa hojjetamaa argisiisee isa jedhuun barbaade sagaleen kee ciccirratti ko sagalee ol fuudhime mi'a sana ofii hojjete moo hojjetamaa fidee san jedhuun gaafachuu barbaade ofii hojjete moo nama hojjechiise jette ofii hojjete moo gabaarraa fidee isa jedhuun okay amma dhaga'amee jira kuloo inni si bira jira si deebisuudhaan Meetiriyaalii kana isa helikooftara ka argitan san kan gabaarraa bitame isa booyingii fi isa sadeen san meetiriyaalii ofii hojjedhe malee kan gabaarraa bitameeti kan gabaarraa bitamees jira booyingii yookiin ammoo kan isa ol kaasuu danda'u kan gabaarraa bitamee jira kan isa balaliisuu danda'u meetiriyaalii dura lafatti hojjetamee kan gurguramudha jechuudha. So wantoonni biraa ammoo qaama isaa akkuma jirtu ofii waan dalagee goommaas ofii waan dalagee wanti isarratti dabalame ice mister waan jedhamutu jira. Ice sanniin ofii magaalaa irraa yookiin ammoo bitee jedhama. Deebiin keessi deebi'a. IC kan amma akka ifa ta'uufitti IC qaama bakka xiyyaaratii deemoo IC wanta biraa gama xiyyaaratii jira. IC kan waan biraati. Okay. IC waan biraa keessa jiru. Ani maqaa isaatiif wanticha waan beekuufi achi keessaa baasee boodarii natsaa bitadhee kan waa tokko irraa hin qabne boodarii ofirra hojjedhee boodara irra hojjedhe san irratti achi keessa hogguu deebisu wal qunnamsiisee riimootii fi BWDCing isaa jechuudha. Riimootii ayisineeserii isa kana ayisineeserii isaa wantoonni gabarraa bitame isa akkanaa kana jechuudha. Anasarii ifaa kanaatii fi ifaa sanii wal qunnamsiisuu dandeenya. Wantoonni kun hunduu waan bakka tokko bitamee miti. Gaafii biraa qabdaa? Baay'ee gaariidha. Yaadiin anaan baay'ee tokko natti tolee jira. Kanaan durallee waa yaalaa jedhee dubbachuu anumtuu yaadeen jira duraan. Har'a yerooti kana fidduu ani baay'ee tokkoon itti gammade. Yoo waa yaalan waa uumaan harkaan waa tuttuqan malee waa himan. Yaadni kee baay'ee gaariidha. Amma biyya kanatti biyya Awurooppaa biyyoota guddatte keessatti guyyaa 3 mana barumsaa hidheetu guyyaa 2 immoo harkaan hojjetta. Waa uumuudhaaf xiqqummaadhaa kaaftee kutaa tokko kaaftee waa uumuudhaaf yaalaa ol deema. Achirraa ka'aniitu waan sana hojjetanii hawwii ijoollee ilaalanii ittiin barachiisu kaallatti. Yaannati kaate kun baay'ee ka'anii akka kan kootti baay'ee na gammachiisee jira. Egeree ijoolleetiif illee baay'ee barbaachisaadha. Yoo ofii uumuu dadhabde illee yoo itti qajeeshite kan uumu immoo sirraa baratee dhufuu danda'a jedhu keessa koo jira. Kanarratti si jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha Oromoodhaaf. Hedduu galatoomii yaada keetii gaafii keetiifis galatoomii carraa nama biraati. Carraa namoota daqiiqaa tokko tokko odoo fayyadamtanii natti tola. Carraa yeroo hin jiru waan ta'eef silkii keessan rooteet godhaa dafaa seenaa. Carraa keessanitti dafaa fayyadamaa dhiifama waliin. Yeroo hin qabnu waan ta'eef. Okay, namoonni
invite rotate dhaan isiniif didemmotu yeroo turtii waan hin qabneef rotate namni baay'ee harkisa isaa silkii rotate bani agarsiisa. rotate kuno step kana Step kulo isa gadi buutanii rotate kayyoo waan tu hiixan kulo. Isa silkii keessan matarraa qabbutanii yeroo samsiingii fayyadamtan rotate yoo gootan silkii cinatti kaastan jechuudha. Kallattii silkii okay. Rooba invite itti fayyadamaa gaafis yaadas yoo qabaattan jechuu barbaannati namoonni silkii odoo kana galabbadhee seenee jiraadhe silaa yaada baay'ee akka qabdan hin beeka. Ora samsingi Silkii keessan rotate godhu irratti hedduu rakkattanii namoonni hedduu yeroo hedduu numa invite kana gara cinaatiin seenuu namni itti ulfaata. I don't know. Maal akka ta'e wantoota akkana baratuu qabna. Wanta guddaa bira ga'uudhaan dura mataa gadi ilaalu rotate jechuun akkana gazarkistanii booda iddoo kan askeet argisiisaa cinatti. Amma fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan kana silkii matarraa gadi buuttan kulo. Sinda walina yaada keessan inboxin osoo hin ta'in inviteedhaan ergadhaa yaada keessan. Jeequmsa bilbilaa odoo dhiistanii hinaaffaa fakkaata. Bilbila osoo bilbiluu baattanii hedduu na gammachiisa. Don't call me. Don't call me. Bilbileen dhiifama naa godhaatanii bilbilli hin barbaachisu. Okay, Reedwaan seenii silkii kee cinaachatti deebisi. Silkii keessan roteet godhisi. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta? Nagaa keetii fayyaa keetii riidha. Nagaama? Hin dhaga'ama yaada keetti fufi. Gaafis ta'e yaada yaanni koo gammachuudhuma bareechee gammachuu guddaan itti dhaga'ame akka kokotti. Okay. Lammaffaa immoo namni biyya baqaa kana keessa taa'ee sammuu dhiphina biyya kanaa wajjiniin yaada kanatti ajjabeeffamuu qaba. Ilmaan Oromoo bakka jirutti bira dhaabbachuu qabu. Yaadaanis ta'ee akkaataan hojii waan hojjete kana furmaata bakka tokkoon gaatee itti gammadee ilmaan Oromoos itti gammadu godhamuu qaba. Okay. Lakkoofsa isaas yookiin feesbuukii peejii isaas nu maxxansitee naan akka dhannee daawwannee illee itti gammadnu barbaade. Okay, hunda isaatu isinii maxxansaa galatoomii gaafii yoo qabaatte. Gaafiin kun yaaduman kennadhe rabbiin bakkaan isaa haa ga'u bismillaahi. Hedduu galatoomi Reedwaan kenna. Yaada nu kenniteef galatoomi. hedduu galatoomi. Atis ni taataa hojjedhu. Hedduu galatoomi yaada akkana bilchina qabu kana barbaanna. Yaadota bilchina qabu barbaanna. Namoonni yaada akkanaa nu kennitan hedduu beessuudha waan ta'eef hedduu galatooma. Seenatillee siif ergeen jira. Namoonni isin ergu please dafaatiin hin deebisa. Daddafaatiin hin deebisa. Okay, atiin kaastu. Atiif erga. Aashuu dhugaa galatoomi. Invite kana namni karaa rooteet kana wallaalatti fakkaata. Amma walumaa galatti yaada kenna goolabnee isa kana isa mootu anatu silkii ol gargalchee qabadhee isiniif dhiyaadha. Yeroo kamuu ana bira jira waan ta'eef yaadotaa fi gaafii wanta adda addaa yoo barbaaddan kallattiidhaan fuula feesbuukii isaa ta'ee fuula kiyyaan qabadhee isiniif dhiyaadha. Turtiin waliin gootaniif hedduu galatooma wanta jettu qabda. Wanti jedhu manni Oromoo idil addunyaa jirtan hedduu isinirraa gammadaa hedduu narraa gammadan jedheetii yaada. So kanaaf ana qofa kayaale waan dhabu kanaaf ammoo hedduu ammas taanaa yoomis taanaan manni Oromoodha ka beekumsa qabu hedduutu jira. Kan osoo beekumsa qabu dubbachuu dadhabee hojjechuus wallaalee hedduutu jira.
mootummaan naannoo Oromiyaas tarkaanfiin inni har'a fudhachuudhaa qabu warra biyyaa qofa osoo hin taane ka biyya alaas jiru maalirra jira maalitti jirtanii wanta warri biyyaan beenne warri biyya alaa warri biyya namaa keessa deeme waa argee biyya warra biyyaatiif fakkeenya ta'uu danda'a. Nuti ofiis osoo hin taane ilmaan keenyaaf waa dabarsuu qabna. Abbootiin keenya dur seenaa qabsoo nu dabarsanii seenaa qabsoo diinni uummanni Oromoodhaa akkanatti ture jedhanii nuti ammoo waa'ee diinagdeedhaa dabarsuuf murteessaadha. Kanaaf diinagdee irratti haa cimnu haa hojjennu wal bira haa dhaabbannu Oromoon wal gargaaruuf wal bira dhaabbachuu nutti himanii namatti himna malee. So kanaaf yaada maallaqa irra iddoo jedheen miirri natti dhagamu guddaan akkuma deddeebi'ee jedhu qaama mootummaa biraatiin hogguu wal qunname kifiyyaa anaaf dhuunfatti kafalamu malee biyya kiyyaaf waa gochuu hin danda'u. Wanti dubbatteef wanti uffatte takkumaa jiran. Ani mootummaa biyya hattaa biyya kanaatti waan akkana oomishee jira jedhee hogguu itti ibse dandeettii kiyyaan akka seenuu ni beeka. Seenee oomishni kun biyya kanaaf malee biyya kiyyaaf hin ta'u. Biyya kiyya kalees maallaqaan bittii har'as maallaqumaan bittii jechuudha. Ani ammoo oomishu kana dandeettii ofii hojjedhu kana biyya kiyyaaf dabarsuu maqaa biyya kiyyaa waamsisuuf reediineen qophiidha. Oromoon tanarratti waan jettaniif waan gootanis isintu beeka. Chaansii kanaa olii kan maal jedha? Wanti jedhu yeroo bal'aa waan qabnuuf walitti deebinaa. Turtii nu waliin gootee agarsiisan agarsiisteef hedduu si galatoofannaa jabaadhu hojii kanatti fufisiin jedhaan akka dhuunfaa kiyyaatitti. Sheekh Saliim amma seentanna fakkaata viidiyoon isaan dhufu. Haala kanaan dhufuu qaba viidiyoon isaa qulqullee kan laaptooppis. Turtiin olii gootaniif hedduu galatooma guyyaa muraasa yookaan immootu yeroo nuuf mijatetti walitti deebinee haala bal'inaan irratti mariisifnee dhaamsa isaan qabaatanii guyyaa muraasa booda immoo anolee miidiyaa neetwork irratti intarvii isaa eeggadha akkasumas immootu miidiyaalee hedduu namoonni biyya kana jiran hunduu haasofsiisuuf waan fedha qabaniif yeroo isaan haasofsiisanitti hordofaa isiniin jedha fuula feesbuukii isaa lakkoofsa isaa yoo barbaadan ani isiniif hin maxxansa turtiin wajjin gootaniif galatooma isin jaalannaa ma'assalaaman galatooma baay'ee baay'ee